والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أبليين إسلاما كتابك هيكا إساء واني برباديف كتابا أفان أرموتين جرا بائنان وان تكات هنيف أكسما كتاب أفان أرموتين براي يوكا هيكمه غافين هدو وان natti dhufeef osoo beekumsa kiyya hin madaalin biin tanuma jecha warra kheyrii facaasu irraa na taasisaa jedhee hiikkaa kitaaba kanaatti seene garuu waan jecha yookaa haasawa afaan Oromoo keessatti dogoggora yookaa waldhabbii argitaniin akka na yaadachiiftan isin gaafadha. Kitaaba maqaan isaa salaata akkaataa Nabi Muhammad itti salaatan jedhu ka Sheek Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baaz baasan yookaan barreessan kana hiikuudhaaf marxifadhee ka'ee jira. Rabbiin warra waan barreesseen guyyaa qiyaamaa qabamu nan taasisinii. Rabbiin waan kheyrii nu haa agarsiisu akka jala deemnuuf waan hamtuu lee rabbiin kenna nu haa agarsiisu akka irraa baqannuuf. Kanaaf yaa obboleewwan kiyya amma insha Allah gara hiikkaa isaatti isin dabarsa. Maqaa rabbiitiin jalqaba. Maqaa rabbii guddaatiin jalqaba. Faaruun ka rabbii guddaati. Galanni illee kama isaati. Nagayaaf rahmanni nabiyyii keenna Muhammad irratti haa jiraatu. Akkasuma warra isaatii fi waahillan isaanii irratti illee haa jiraatu. Kanatti aansuudhaan jecha gabaabaa akkaataa rasuulli keenna itti salaatan ifa godhuudhaan obboleeyyan kiyya kan muslimaatiif dhiyeessa. Rasuulli wanni jedhan salluu kamaa ra'aytumuunii usallii, akkaataa anaa salaatu itti argitanitti salaataa jedhan. Hadiisa Bukaariin odeesse keessatti akkaataa yookaa akkaataan suni kunoo akka armaa gaditti ibsamu kana insha Allahu ta'ala. Tokkoffaan wudu'a isaanii bakkaan gayan akkaataa rabbiin itti eemaretti yookaa itti ajajetti suni rabbiin keenna quraana keessatti dubbatee يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أكنا جل سورة مائدة كيستي يا ور ربي أمنته يا ور ربي أمنتن يوغر صلاة أبتن فولك يسني في هرك يسني كدا هذا جيلت متى كيسني الله تعودنا لكتي سني الله كدا جرا. كناف أمس جت رسولا لا تقبل صلاة بغير طهور. بغير طهور صلاة كيبلمتو يوهن طهارة صلاة طهارة ملي هم فورمت جدن جتو. لما فان نمني صلاة غرا كعبة يوكا غرا مكة غرا غلا قام إساهن دان بكا جرات اللي جراتو حال قلبين يوكا حال قلبي إساتي salaatu hedu san hin salaata yookaan hin salaataa yaaduun waajiba taatuu sunnaa taatuu arrabaan osoo hin dubbanne. Arrabaan dubbatuun waan diinaarra yookaan waan diinaa islaamaa irraa hin tahiniif arrabaan dubbatuun hin barbaachisu jechuu. Waan rasuulli hin dubbatiniif akkasuma waahiloonni yookaa
sahaabaan isaaniillee dubbataniin waan hin himaminiif yoo imaama tahee fi yoo adda salaates qalbiitti yookaa qalbiitti qabachuu barbaachisa jechuu waa'ee niyyaa. Erga kana qiblaatti garagaluun seera yookaa sharxii salaataati. Qiblaatti garagaluun seera sharxii salaataati. Erga kana takbiiraa hidhannaa Allahu akbar jedha. Ija isaatiin bakka sujuudaa laala jechuu. Harka isaa ol fuudhee walqixa ceekuu isaatti yookaa haga ceekuu yookaa haga qaccee gurra isaatti ol hiisa. Harka isaa qomarra kaaya. Haala harka mirgaa bitaarra kaaheen booda kana du'aa'ii baniinsaa yookaa du'aa'ii jalqabaa qara'uun sunnaa taha. Suni du'aa'iin suni akka inni jedhu اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد جريتو حيكا نساء يا ربي جدو تياف جدو دلي يوكا همتو تيا فقيسي أكما بهافي لها أدان فقيسي تتي يا ربي نقول قليسي دلي تيرا أكا هجون أدين طري إرا قل يتتي يا ربي دلي تيرا نديكي فيت إنساف بردون يوفري أكنا جدجتشو كرابراتين سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا إله غيرك جدجتشو أكنا جتشون يا ربي قل لني كيت قدني اللي كيت قلتاتي أتي قدنا كيولين قلته حق قلت قلتين سحقان قلتي قبرمان سمالي هنجرو جده yoo du'aa'ii biraallee jedhe homaa hin qabu jechuu. Irra caalaan yeroo garii taan jedhee yeroo garii tana jedhuutu barbaachisaadha. Santu rasuula jala deemuutti irra gargaaraadha. Erga kana rabbitti maganfata kanatti ansee rabbitti maganfata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جدا أكرا بسم الله الرحمن الرحيم جدا إرقى بسم الله الرحمن الرحيم جدا بودا فاتحة قرأ والرسول نمني فاتحة هن قرأين سلان إساء هنتات جدنيف بودا آمين جدا جتشو فاتحة كنت تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جدا أجنبود آمين جدا يو سلاني tadhoysanii yookaa gadi qabatanii salaatan taate yookaa qara'an taate gadi qabatee qara'a yookaan illee ol fuudhee jedha. Booda waan isaa laafe homa beekurraa qara'a. Yeroo garii salaata zuhrii fi asrii fi ishaa'ii keessatti suuraa gaggabaabaa yookaan suuraa didiqqaa qara'a. Salaata fajrii keessatti ammoo dheeressee qara'a jechuu. Magriba keessatti ammoo yeroo garii suuraa gaggabaabaa yeroo garii dheeressee qara'a.
hadiisatti dalaguuf jecha lachuu dhufaniitiin jiran jechuu achirraan Allahu akbar jechaa jilba qabata rukuu'a godha harka lamaan achirra ol fuudhaa haga ceekuutti qixxeessutti yookaa gurratti qixxeessutti mataa isaa duydaan wal qixxeessee duydaan wal qixxeessa wayta rukuu'a godhu yookaan mataa ofii duydaan wal qixxeessee wayta rukuu'a godhu harka isaa lamaan jilbarra kaayee qubbiin isaa gadi yookaan addaan babaasa jechuu qubbiin isaa addaan babaasa booda rukuu'arraa xiqqo turee yookaan rukuu'arra xiqqo turee haala subhaana rabbiyal aziim subhaana rabbiyal aziim yeroo sadi yookaan sanii ol jedha akkasuma yeroo takka yookaan lamallee jedhuu ni danda'a achirraa yoo barbaade سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك جتشو لين قرأ يوكا أمو سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك جد جتشو يوكا نجد اللي برباتي سارا أجران متى إساء الفودا حال هرك إساء الفودا تهين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جد جتشو يو هرك إساء قمر كايلي هما هنقبو إرقا كس جدهم بودا إرقا كان الله أكبر جتشا سجود بؤا جلب إساء لمن حرك إساء در لفكايا يودن ده yoo dadhabe harka isaa duras yoo kaahillee homaa hin qabu quba isaa kalukaa gara qilbaa gara galchaa humna isaa torban irratti sujuuda godha humni torban kallacha funyaan waliin shanacha lamaan jilba lamaan كيس قبين ميلات حال سبحان ربي الأعلى جدون سجود قد جتشو حال سبحان ربي الأعلى جدون سجود قد يروس دي جدون كدا ربي بك كانت يو هدم مسلي برباچي سارا رسول ربي نغا رحمن إسان رت هاجراتو ون جدن yeroo rukuu'a gootan rabbiin guddisa yeroo sujuuda ammoo du'aa itti jajjabaadha rabbiin isin uwwaachuun haqiiqii jedhan jechuu rukuu'a keessatti rabbii guddaa guddisa sujuuda keessatti rabbiin kadhadha rabbiin kenna isin awwaatuun hin kajeelamaa jedhan jechuu erga kana achitti gaarii duniyaaf akhiraa kadhatee erga jedheen booda achirraa ol jedha sujuuda keessatti garuu dhundhummee isaa hin diriirsu harka isaa ofirraa achi fageessa jechuu mataa ofii Allahu akbar jechaa ol fuudha achiin booda faana miila isaa kabitaa afatee irra taa'a miila isaa kamirgaa ol dhaabee harka isaa jilbarra kaahee rabbi gfirlii jedha jechuu rabbi gfirlii warhamnii warzuqnii wacaafinii jedha yaa rabbi naaf araarami rahmata naaf godhi na qajeelchi hiree gaarii naaf hiri jedhee taa'insarra xiqqoo tura achiin booda sujuuda lammataa itti deebi'a Allahu akbar jechaa achiin booda Allahu akbar jechaa mataa isaa ol fuudha teessuma xiqqoo
gabaabduu ufirra taa'a akka teessuma sujuuda lamaan jidduu hara baafannaa jedhamti. Isiin sunnaadha yoo dhiise homaa hin qabu. Booda gara rukuuca lammaffaa ol ka'a jilbarratti irkatee yoo dandahe yookaan dachii qabatee ol ka'a. Booda faatihaa qara'aa waan isaa laafe waliin akkuma raka'aa duraatti dalage dalaga. Yoo salaanni ta'a raka'aa lamaa taate akka salaata fajrii jum'aa iida lamaanii yoo taate erga mataa isaa sujuudarraa ol fuudhe taa'ee attahiyyaata qara'a. Miila isaa ka mirgaa dhaabee miila isaa ka bitaa afatee irra taa'a. Harka isaa ka mirgaa gudeeda mirgaa irra kaaya tantoommatee yookaan walitti qabatee quba arrabsituu yookaan quba arrabsituu yookaan quba gartanii arrabsituutti aantu kana quba guddaan walitti maree quba arrabsituu tagartanii quba guddaatti aantu diriirsee yeroo quba jidduu yookaan quba dheeraa fi quba guddaa walitti maree quba aantuun akeeka quba itti aantu tanaan akeeka. Yoo akkas godhellee homaa hin qabu. Lachuu waan jirtuuf fakkeenyaaf quba guddaa quba arrabsituu jala diriirsa yookaan ammoo quba dheeraa jidduutii fi quba guddaa walitti maree quba arrabsituu tanaan akeeka. Yoo kana lachuu godhe homaa hin qabu. Achiin booda attahiyyaata qara'a. Attahiyyaanni akka itti qara'an attahiyyaatu lillaahi wassalawaatu waxxayyibaatu assalaamu alayka ayyuha annabiyyu warahmatullaahi wabarakaatuhu assalaamu alaynaa وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جدا. بودا وأفر الرام قنفته سنين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يا ربي قبا إبدا يوكا قبا إبدا كيتي إرا نغايا نغودي ركو قبري إرا اللي ركو جرو تيف چنقا دعا أقسم ركو دجال إرا اللي نغايا نغودي جدي كراتا كانت أنسي وانفدي كراتا دنيا في آخرة أكما فدت كراتا جتشو دنيا في آخرة إرا أكما رسول الله رفتي بودا سلام بافتا السلام عليكم ورحمة الله مرقتي أكما سنم اللي السلام عليكم ورحمة الله بتاتي يروتك بافتا جتشو. yoo ammoo salaan inni qara'u yookaan salaan inni salaatu salaata afur taate raka'aa lamaan erga geesse Allahu akbar jedhee gara gartanii raka'aa sadaffaatti ol ka'a harka isaa ol fuudhaa haga ceekuutti erga kana ol ka'ee faatihama reefu qara'e san qara'a. Suuraa biraa yoo itti dabalillee gaariidha. Hadiisa Abii Sa'iiditti waan dhufeef booda salaama baafata yoo geesse yeroo sadi astaghfirullah jedha jechuun yoo salaata geesse astaghfirullah
أستغفر الله يا ربنا أرى رمجتشورا أكس جرا إيقسني اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام جرا جتشورا إرقا كان وصوفولان غرا هنقلن غرا غرتني ورا وجين صلاة دو غرا هنقلن أكنا جدا بود لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أكنا جلجتشو ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي اتدب لجتشو أكنا جلي بودا يرو سدي يوكان يرو صدمي سدي أدان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جرجتشو ولي قلتي أكا سقلتمي سقل تاتو لبقوتف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير جرا بودا آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ لمان ولين قرأ كيستو صلاة فجري في مغربا كيستي برباچي سارة جچورا كانان بودا سنة ركعة كد لما يو صلاة بريدة زهري درا ركعة أفر بودا إسي ركعة لما مغرب درا ركعة لما إشائي بودا ركعة لما صبحي درا ركعة لما يو صلاة برباچي سارة والرسول yeroo ganda jiran salaataniif yoo raka'aa afur asrii dura lama magriba dura salaates bareedaadha yeroo imala bahe yookaan yeroo imalaa ammoo tasubhiitiif ta witrii malee rasuulli taannen hin salaanne jechuu taannen hin dhiisan rasuulli garuu salaata sunnaa yoo manatti salaatan irra caalaadha rabbii waan garii yookaan rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala isa kadhannaa waan gaarii nu haa qunnamu wallahu waliyyu tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته